Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkin jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa yeroo baay'ee isinitti yaadaan ture. Yeroo baay'ee illee daraa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Yaammata keenya warri gaheetti qabdan na bira dhaabbadhaa. Bakka jirtanuu sheer duwiti godhaatii na bira dhaabbadhaati. Akka dhimma kiyya kana naa xumurtanii dabaatoon jedhudha. Har'a aramni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fudhachuu deemanii. Amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama goote irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshaallah waggaa haa ta'u waggaa lamaa haa ta'u sadii haa ta'u afurii haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaaraatti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naa ramadame sana namicha naa ramadame duraan jechuudha. Nama sanatti illee dawwaleen bilbila illee narraa kaasuu hin dide itti dawwaleen illee ni dadhabee akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii dawwalanii gaafatanii jiru. Yoo isaan dawwalanii gaafatanu mucaan waraqaa hin qabu mana hidhaa bu'uu danda'a naan jedhanii jiru. Innaa bakka jirtanii sagalee naa ta'a yoon illee mana hidhaa deemee yookaan bilbilli kiyya illee narraa fuudhame yoo ija keessanii wal arguu baadhellee akka sagalee naa taatan isiniin jedha. Ammallee sagalee keessan narraa hambisina ani nama qaamaa miidhamee jirudha. Yoon immoo mana hidhaa keessa deeme nama rakkoon narra ga'uu danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanitti sagalee akka naa taatan hin barbaada Oromoo koo. Innaa wallaahi yoo mana hidhaa deeme haala kanaanii baay'ee akka mataa kootitti ana gaddisiisa. Maaliif isinitti iyyataan ture yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Osoo rakkoon biraallee kan kanarraa natti hin dhufiin isuman jedhu ani nama waraqaa hin qabnedha sirriidha. Kanaafuu mee bakka jirtanii rabbii rasuulitti namni amantanii jechuudha. Namni rabbii rasuulitti amantanii amantaa qabdanii waaqayyotti amantanii sheerii duwiitii qofa naa godhaati na bira dhaabbadhaame sagalee illee naa ta'a yoon illee isinirraa bade mana hidhaa deemeetiin mana hidhaatiin bira shumeesii makkaati yoo munkii shumeesii makkaati manni hidhaa irra guddaani. Kanaafuu bakka jirtanii rabbii rasuuliidhaati sagalee naa ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Galatooma alfaadhaa isiniin jedha Oromoo ko akkasi. Wal argaan keenya mana hidhaatti. Ba'uun barbaachisaadha. Amma achi keessa taa'u osoo hin tanetti achillee akka ba'u akka inni jedhutti akka inni keessuudhaan naa himattan keessuudhaan dawwalee waan ta'eef hedduu miidhameetu ni jira. Mucaan hin dubbatu malee garaa isaa kanarratti illee miidhaan gurguddaan gaheetu hin jira. Ija isallee garuu rabbiin haga tokko baasifii jira. Alhamdulillahi rabbil alamin caaltuun nabbeen nagaan baasudha. Fayyisaa rabbiin kenna rabbiin waaqa. Garanata didi mette tana Muzammil. Jamil. Miyuutii irraa gadhiisi, miyuutii irraa baafadhu. Miyuutii baafadhu. Miyuutii irra jirta, miyuutii irraa kaasi. Ijji gamanaa kasi diimatte tana sila? Ijji kasi diimatte tana? Ijji tana. Baga rabbii egaa naannoo sanatti kan jiraate yoo dhiifellee bareeda Oromoo wajjin dalaga waan ta'eef waan kana Oromoon hattuudha ofii wal nyaachifti. yaa dhugaadha. Osoo hedduullee qoqqoratu baatan bareeda gillee biraa yoo akka carraa bakka jijjiiratee asii yoo jedhe wayyatina. Laa qoratuuf yoo doon taane amma rakkoo isarra jiru. Mee akkaataa qaama kee irra gahe qaama kee waan amma jiru akkaataa garaan dhiyoo amma nutintanillee garaatu iyyuu garaan leen xiqqishoo siisii miidhamechaa dhageenne deebii ammas ijji tunillee kun baay'ee waan jettu diimattee jirti. Mee akkaataa isarra gahee qaama kee kanarraa amma waan si dhukkubu Oromootti ibsachuu waan dandeessu. Akka narra gahe jechuun na dhukkuba qaama garaan keessi na dhukkuba hedduu na hiitee harka duubatti na dhoowwite ta'a. Wannoo maayini kan layyii caalaa harkaan na miite beektaa garaa kan keessa muluu na dhukkuba ijjillee na dhukkuba amma suufuu natti wanti jedhama na keessa gararra eegisee walaa mataa kan muluu keessa amma na qabaa jira beektaa na dhukkuba. Garaa keessa na dhukkubaa jira akka malee. Akkasi boora kiyya walumaa galatti baga rabbi si baase si rabbi baase siigalee saba guddaa keessaa dhalattee saba kabajamaa fi jaalatamaa keessaa dhalattee kun argitee asirra wareegamatti kafalee ka argiteetiin lafarra wareegama guddaatti kafalee jira ka amma sababa keetiif jecha qadiyyaa jedhan ijoollee tokko lama miti yoo xiqqaate nam diidama namni hin beeku namni qadiyyaa jedhan kan dalagarraa beeka bahe lakkoobsa hin qabu siigalee hidhaa osoo taate rakkoo hin qabu viidiyoo kee nama argiteetiin viidiyoo qabanii nama dararan akkuma jara si dararteetti nama dararan viidiyoo isa wajjin qabamanii har'a qadiyyaa jedhaman siigalee
Jireenya ofii gadhiisanii si jecha kan yaadan namoota akkasiillee galateeffadhu galata bichaa osoo hin taane du'aayii godhiif si galee rabbiin jara haa baasu abbaa keetitti simi kulo amma bosona baala jala jira warroota argitee sababa isaatii jecha qadiyyaa hidhantu jira si galee qadiyyaa jechuun hin beekta amma bosona baala biyya kana keessa turtee viidiyoo sababa isaatii nama dararee jedhame Rabbiin argitee sanniin illee akka argitee lashitti irraa baasu du'aayii godhaa fi warra jala jirtan asumaan nama 2300 warroota qadiyyaa hidhame yoo tokkaate nama 20 kan lakkoofsanii ta'u namni waa miidha nama 3 sababa nama 3 sanii namoota hedduutu argitee tinna hidhamee viidiyoo wajjin qadiyyaa jira si galee rabbiin qadiyyaa san keessaa illee akka baasu akkasuma argitee warroota as keessatti sagaleen si hirmaatee warroota argitee tin qabeenyaan si hirmaatee akkasiin illee galateeffadhu walumaa galatti baga rabbiin nagaan si baasee warroota argitee tin siif jecha wareegama guddaa kakkafalee har'a argitee tin jiruu fi gadhiisee tin argitee ofirratti murteessee hidhaa biyya kanaatti akkanaan hidhamee hin beekne qadiyyaa hidhamee miti jarallee rabbiin lashii haa godhu walumaa galatti baga rabbii si baasee si jenna. Ahmadiin galchuu baaseedha. Ahmad qawwee nutti agarsiisee adabame. Ahmadiin deemee doombiriin. Mee yeroo tokko carraa nuu kenna. Nuti qabaddu shaamillee namni xiqqoo dubbatee ergasii du'aayii waa Manni hundaaf. Oromoo walumaan gammanne. Nuti qabaddaa ready. Utuu baga rabbi nagaan si baase baga rabbiin biyyatee diina harkaa si baase. Alhamdulillah biyyatee galata galfatu irra jira galata rabbii galfadhu. Anillee wallaahi yeroo meeqan obboleessa kan kee illee bilbilee gaafadheen jira. Anama obboleessa keetii guyyuurraa taraa tadi toraa afur bilbilu. Rabbiin baga si baate nagahaanii siin jaa. Akkanumatti immoo as baattetuma beekii fi ummata keessan kana gartee akkanatti galatoonfatuun barbaachisaadha. Maasha Allah jettee ijaantee argamu hizbiin kuni galatoomin siin jaatti jettee kana akkanatti qaamni kan kennu kan fayyaa qabu. Galatoma wallahi hundi keessan galatoma warri yaadannoo wajjin cimaa. Qaama keetirraayis huugaa jettee silaa wanni itti hafeen jiru galatoomin nama halkanii guyyaa buleessa kan dawwalee gaafataa ture. Umar wallooti nabiyyattaa jee yeroo meeqan dawwalee mucaan akkam eessa jira lakkoota jaraa naa kenne jeeni yeroo meeqan gaafadha lakkoota keetillee fuudhee shurrubbee kenne akkasitti jarallee warsi qunnamteen ture baga baatee baga rabbi nagaan si baasen siin jaa. Kanuma galata uummata Oromoo biraa qabdatu hundaa uummata Oromoo galatoonfadhu waan siin jiru kanuma jee galatoonfadhu siin jaa. Tokkoffaa adoo namni takkan dubbatini ilaa mucaa amma ijoollee bira jiru kana. Usman mee fintilaa gashee. Ooyi ni gashaani. Fooloo godhaani. Mee namni 2000 kun fooloo tolchaani. Reedii nama jedhamu kana fooloo godhaani asumaanii. Akkasumas niin jedha doombiri itti fufi yaada kee. Warri yaada kennatti bareedanatti tola. Obboleessa keenya tokkoffaa irratti jalqaba baga rabbi si baase baga rabbii nagarteetiin cinqaa san keessaa si baasee ruuhiidhaan uummata keetii wal si garsiise haadha abbaa keellee gammachiise uummata Oromoo guutuuyyuu gammachiise jedha. Lammaffaa irratti ammoo tuyyuu irratti garteetiin afarsurraa eegalee miyyeen dabaliiti guutuu isaanii uummata Oromoo guutuu ka sagaleedhaan sii ta'ee fi ka lafarratti aarsaa gurguddaa siif kafale hundaaniyyuu galateeffachuu barbaada. Lammata sadaffaa irratti ammallee ijoollee mana madaamii tahee kan gartee biyya Arabaa kana keessa dalagatu kan biyya gartee Awurooppaa Ameerikaallee warra waan kana gartee mucaa kana erga gartee karaa awwala jalqabneen tahamuu dide. Karaa lammataatiin mallaqa walitti buufneetiniin lubbuu isaa kana baafna jedheetiniin hifannaa malee halkan takkatti gartee mana afarsoo kanatti walitti qabamneetiniin kasandura qabameen walirratti as finne guutuun keessan wallaahi billaahi hedduu takka galatoomaa ifaajeen keessan kun of duratti firii argatanii jirtanii lubbuu mucaa kana baasuuf guutuun keessanii ijoollee mana madaamii keessattuu shamarran wallaahi warri 50 30 agartanii akkasitti guurtaniitiniin lubbuu mucaa kanaa baaftaniitiniin baraartan. Rabbiin jazaa keessan isinii haadee galatuuma ulfaadhaa isiniin jedha warri waan kanaaf jecha garteetiin mana jagaa jiranillee guutuu isaaniitu rabbiin nagahaan nu haa baasu rabbiin nagahaan agartee isaanillee biyya isaaniitti yookiin haa galchu warra qabamellee walumaa galatti ilmaan Oromoo guutuun keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Isa sadaffaa wannan jechuu barbaade ammallee of eegaa diinni namaa hin rafu waan taateef
ufeega. Amma kakara damii deeffanna jedhanii kaledeen gadda wal orgaa turre amma ammoo akkaataa itti miliyeenni kun deebi'u ilmaan Oromoo bakka hundatti beekuu qabdanii akkamitti akka deebisanillee irratti hojjechamuu qaba jedhee yaada. Galatoomii ulfaadhu farsoo. Thank you Dombir galatoomii qeerrootti fufi. Hayyee duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo qoqqaalii gaggaarii. Qeerroo gisee takka dhiifama. Nattiin aarinaa warri yaada kennattan hundi keessaniyyuu dhiifama olii yoo yaada kennattanii namoota hedduu yaada kennatu barbaada akkuma kenna gammachuu ka barbaadu jira bakka osoo walii gadhiifne kabajamaan waan biraatiif osoo hin taane yaada kennattanii gammachuu keessan ibsattan namni taraa walaalaaluu odoo namni isin hin darbee waluma jalaa gadi bu'aa isin jechuu barbaada qeerrootti. Hayyee galatoomii ulfaadhu afarsoo duraan dursee uummata Oromoo bal'aa kan kutaa 11 kan Islaamaa kan Kiristaanaa kan Waaqeffataa hundi keessanuu kan dhiiraa kan dubartii galatooma ulfaadhaa aarsaa hedduu kafaltanii ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Kanatti aansee obboleessa keenna baga rabbiin si baase baga rabbi si baase erga hagana jedheen booda dhaamsi an qabu akka dhumuraatti obboleeyyan kiyya warroonni micaa kanaaf waadaa galtan warri nu galchitan galatooma ulfaadha. Warri waadaa nu galtanis amaanaa san bakkaan nu gaya. Maaliif jennaan obboleessi keenya nu ba'ee jira. Rabbi nu gammachiise. Wanni isaanii yana sun immoo deeyinidha. Haadhaaf abbaan sun haa jijjiiramtu. Hedduu galatooma warri waadaa nu seentan waadaa keessan san har'a siin anjin bursi anjuu danda'a. Hundi keetu galmaan gaadhu jechuun barbaada. Carraa kanatti immoo waa fayyadamuu barbaada. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii kan wal beeknu fi kan wal hin beekne illee ilmi namaa jireenya keessatti walitti hufachuu wal dogongoruu danda'a. Akka qeerroo Oromoottan edda miidiyaa kana hordofaan turre sababni isaa akka itti galan malee akka itti bayan hin beekani. Yoo rabbiin na laaffise warroonni riyaadiin keessa jirtan waa tokko naa godhaan gargaara. Warri riyaadiin keessa jirtan warri safaaratti dhiyaatan yoo rabbiin haadhatee sallaala ummaatii akka malee jala dhukkuba yoo danda'e edana riyaadiin deemuu edaa warri riyaadiin jirtan waan dandeettan naaf godha akka ijaan argu naaf godha. Dhugaa rabbi namni haadha jaalatu ni beeyta akka itti haatitee si guddiste ni beeyta. Sagaleen kiyya waggaa 2 dura waraabe tokkokkii gubbaa jira har'a isatu na dura dhufe dhugaa rabbi jechuudhaan eeda rafeen bullee namni haadha jaalattu hundi keetuu du'aayii naa godhi keessattuu wanni dhaammadhu warri riyaadiin jirtan namni safaaratti dhiyaatan galgalana riyaadiin dhufuu edaa yoo dandeettan jechuudha. Akka tikeetti achokkaayii naa muramu naaf godha. Kana qofa isin jedha ilmaan Oromoo ka wal beeknus ka wal hin beekne illee rabbii jedha. Akka tokko taanu amaanaa rabbii isin dhaammadha. Yoo biyyallee galee haalli intarneetaa namijaa waliin jirra. Waan fedhellee yoo ta'e jechuudha. Hunda keessanuu isin jaaladha. Namni mufachiise yoo jiraate ooyifii naa godha. Du'aayii teessaniin immoo nan dagatinaa. Karoora galuu takkan qabu garuu dirqama wanni haadhatii naa caalu hin jiru jedhee murteessee dalagaa kun dhaabee dalagaa tana odoo waggaa 10 dalagee kan irraa nan baasne sababa ummaatii yaa gadhiise malee dalagarree ba'ee miti. Kanaaf hundi keessanuu tanaan na bira dhaabbadha jechuun barbaade. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee sin jaaladha. Ana obboleessi keessan nagaan naaf tura. Okay, Fikila Rabbi siyaa fayyisu, Rabbi siyaa fayyisu, Rabbi siyaa fayyisu. Nagaatti Rabbi siyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة بالله جيرة جيرتو فيا كيسن يني جيرة بلزكني بقرا بي سباسة. آمين 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 آمين. أكاس بني جنون جرو غاي أبصر تكوفا ولي لبسا وفيجانو وفيجا أمارن إيسو فنتاو. جولة أتس ديدي سان جيرتا مو أشيرو دان ديسة كلا برادي أمي. أشيته سوا تكون دبتيني. أفوني جنون جرو كياتي جولة ولي فيما. Warra wala guddaa sin qabne wal beeksisaa jechuun barbaada waan biraan jiru qofa gara rabbi si baase walii galatti. Ramzi itti fufi yaada kee. Okay, hundi keessanuu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramzi koyme waadhaamuu barbaada. Nama kuma takkaaf 900 ijoolleen argiteetiin wanti gadi bishaa gadi walumaa galatti ijoolleen bishaa gadi guutumaan guututti namoota wanni hin fayyadamne jira. Yoo hiriyoota keessa qabaatan itti dawwalaati ufeegaa jedhaani si galee. Warri amma kan miidhamaa jiru warroota dhaqaati ijoolleen uf qaban qabdu akkuma argiteetiin oolutii fi gaala jala deemtuun uf gatteetiin hin ciisaa jirti. Nama biraallee ammoo wanti kun wareegama kafalchiisuu ta'a. Namni bishaa gad jirtan ilaa argiteetiin huduudaa irratti uf eeggannoo keessan cimsa. Yeroo ciiftanis uf hin gatinaa bakka argitee namni isin hin arginetti siqaatii ciisa. Yeroo dalaydanillee dalagaa keessatti uf hin gatinaati
eeggataa ciisa yoo dandeetta yoo ofirraa dhorku dadhabdan fiidanii harkaa baata waan taateef of eeggannu. Okay, wanti guddaallee haasa'uu hin barbaadu waan ta'eef obboleessa kiyya qaalii atillee baga rabbiin harka diinaatii si baasee akkanatti fayyaa guutuun ay si baasee hawaasa kiyyaaf wal si barsiise warri as jala jirtaniif warri as irratanii hundi keessanuu firiin qabsoo keessanii wallahi baga kana gammachuu kana argitanii hundi keessanuu jechuudha. Warri mallaqa keessanillee baaftanii maaliidhaaf lubbuu nama kanaa baasuu jechuun baay'ee waan gaariidha. Hundi keessanuu baga gammaddanii amma achiif immoo warroonni kuwwan akka uf eeggattan asumaan dhaamsa dabarfadhaa galatooma namaaf carraa dabarsuu barbaada waan ta'eef nama biraa galchaa. Hayyee hundi keessan baay'ee galatoomaadha. Obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa baga rabbiis nagaan si baase isin jechuu barbaada. Sababa kan kee gaa hedduu aarsaan nuti kaffalame akkuma dhageessu kana gaahii ati ilma Oromooti. Hundi keenyaa waan Oromoo tokko taaneef jecha akkasitti namni kun guutuun miidiyaan irratti hirriiba dhabee afarsoon dabalatee hundi aslii akkasuma warri miidiyaan irra jiru xiqqaa guddaan inni mana madaamii inni biyya Ameerikaa jiru hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada. Namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jedhanii hundi keessan ulfaadhaa warri mucayyoo kana birratti hirmaattanii inni kun karaa lafaatiin illee karaa yaalii hedduu warri godhee warritti illee qabameetti illee hanga tokko hidhamee inni kun dalagaa irraa baatan hundi keessan ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Inni kan biraa immoo obboleessi kiyya wanni siidhaa moo jiraate keessumaan illee wanni hanga danda'amaa ta'e tokko ammallee sa'aatii mammaa kanarraa kaastanii jira xiqqoo ishee sosoo qabdanii kanaaf akkasitti hin jedhan maal jennaan yeroo baay'ee nama afaan Oromoo kana waan beekuuf hundi keenyaahu asirratti wanni jechuun barbaachisu akkasuma immoo waan barbaachisaa taate immoo keessaanii kan hojjennu sin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa namni nama galateeffanne rabbiillee galateeffatu jechuun barbaada. Abbaan illee baga gammadee hundi keessan baga gammaddan jechuun barbaade. Kan itti aanu immoo sangaa gara fuulduraatti ilaallaa jechuu barbaadeeti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعائي تيسان بريد سنين فقدي سامي. أيوة. إسلام ما روحي كنا أرمم ما ديجا كنا. ورا دعوة قرتي مالي فين دينان كوكي والقبضة جدي ستيقولوا. والله ثم والله نتو والمر ما نتفيدا أبا في رأته أبو سيني قاله جت ربي في حديث رسولة مك ولي تبسنه ولي الرادي بسنوان تينا هدي قرآن مني كريسان قرآن حديث مني لا لسال لا لله الحمد لله جتشم إني جواب ما يسات نسادي بسنا أكرب بين دينه تقرتي سين ميت أف ديمان أف الرادي بساجده تلشينه بريتشينه إسانيهم نسودات كمالي ورك عليه سقرتي سباف جده قدي به أتبوتين طبعا warra gartee xufaadul qur'aani tahumaa humeen warra sheekotaa gurguddaan jenne beekam warra aalimman gurguddaan jenne darasaa akka kiyyaa dadhabne ka dhufe maalifiin gartee gizee hunda miidiyaa gubbarraa hin boonne maa nama bochifta siin jedhu wallahi ana siin jedhe amaaraa mukatti cabsiin siin jedhe boo nagayaan si wajjin jiraata ollaa ta'ee si wajjin haa jiraatu lakki anatu gartee muka sitti naqee si bulcha yoo siin jedhe obboleessoo ati namaa gadii miti muka itti cabsii bul siifiin himaa abboo ati namni waan godhu tokko hin jiru hedduu namaatu koomentii keessatti barreesse khashamaraa fi kadhiiralle ani gaafan dubbadhuuf ta'e dubbadha ummanni Oromoo kun gaafa ati dubbatteef nama Oromummaa sirraa muqqisu burqu nama sheekummaa keessirraa buqqisu obboleessoo an gaafan baradhu ati nan barsiifne waleetii tiyya gaafan baradhu siif hin baranne garte sheekummaa ati naan kennine feetu sheekanaan jedhin feetu saadanaan jedhin narraa murqachuu dandeessi ati garuu immoo ati narraa murquu guututti hin dandeessu maqaa sheeka jettu kana biraanarraa hambista waa takka naan gootu humaanarraa hin hir'isu haga gartee tiisisni namarra taa'ee hir'isulle ani immoo saba kiyyaa fi wallaahi hanga jiru addunyaa tana gubbarra jiru diina wajjin gartee harka waliin naqadhee jiraachuu manna saba kiyyaa wajjin gabroomee jiraachuu irra filadha si galee diina bilisummaa qaburra saba kiyyaa ka bilisummaa hin qabne ka gabrummaa jiru irra miraata isan naa caala waan ta'eef rabbitu keessaana uume kanaafi wanni isinii himu ijoolleen jecha namaa laaltanii akka hin jedhani dhiisi halli wallee hamtuu fi gartee jeedalli duraanuu bakkuma hundaa dutti bar jeedalli danqaraa keessa deettee madutti akka leenca ay baateen barooddu waan hin ta'eef warra jeedala wajjin hin baay'ee naasayna wanni nan isinii himu ofii waliin nyaatin ammu nama kuma tokkoo fi 500 kana wanni isinii dhaamu amaanan guddoon ofii waliin nyaatin amaana rabbii isinitti haa ta'u
gaafa isin walitti loltan gaafa isin walitti buutan nuti gartee malan nu harkaa bada wallahi garuu immoo bakka diinatitti yaa akhiyan kalee dhengedde gartee osoo namaara arge wallahi morman irraa darbaa siin jedha boo kuni ka ijji badaa jiru ka gartee caccabaa jiru ka hidhamee gartee gubamaa jiru ilma eenyuti inni maal balleesseti sabummaa oromoo qofaan yaboo waan biraatii miti namummaa gartee oromoo ta'uu isaatu isa hiisise la oromoo moo qafa maqaa oromoo tana waan dhaatu maa jibbamna nuti biyya dachii addunyaa tana gubbarratti bilisaan rabbiin uume boo dachiiteen irratti nama falmu jirra amaara dhayneen falmine haqa jaraa irratti falmine haqa kenna falmine kanaaf isin wajjin jirra rabbi ulfinna guddaa isin haa godhu yeroo kamuu isin faana jirra jabaadha rabbi waliin haa galchu ilmaan oromoo rabbi tokkummaa isin haa kennu afaan waan isin godha kana rabbi jidduu keessanii haa baasu bartee afaan oromoo bartee summii jidduu keessanii facaaftu tana rabbi jidduu keessanii haa baasu bi'idhnillaahil kariim warra gartee khijibaan mala isinitti baaftee isin fakkaattu tana rabbi jidduu keessanii haa baasu nama biraatiin haa dabarsa inshallah Allah Ustaz ulfaadha kabajamaa kun Dr. Asli Faas keessara wallahi jecha keessan isiniif hin qabnu jecha asliin isin galatoofatu meen dhageeffannaa erga simooniidha kennan Dr. isin dhageeffataa irra kun ustaazin akkanatti shaa godhan baay'ee Dr. Biran Mooni dubbanuu ulfaadhaa galatooma sagaleen kee yoo kadhagamu ta'u ummanni Oromoo bal'aan hedduu tokko galatooma ulfaadhaa alhamdulillah rabbil alamin nagaa nu ga'ee jira. Namni gartee naman galateeffane rabbillee galateeffatu jedha. Ummanni Oromoo keessattuu ijoollee mana manaa keessa guddaa tokko daraydanii hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma kan lamaffaa irratti barbaadu tokkoffaa irratti mucaa kana bira dhaabbatu barbaachisaadha gara fuulduraatti illee maaliif yoo jettan mucaan kun akkuma isin agartan miidhama godhatee jira qaamni isaa keessa illee hedduu tokko miidhamee nama akka gaafa gartanii qabameeti guyyaa 15 halkanii guyyaa haalli irraan hiikamu guyyaa harka duratti deebisanii hidhanii duubatti deebisanii harka isaa hidhanii akka itti azabaa turan jechuudha ni galee kanaafuyyuu garaa isaa keessa irra gahee sinna dhukkubachaa jira waan ta'eef keessaduyyuu haa danda'amuun mucaa kana bira dhaabbannee yoo danda'ame asumatti yaalannee tuhin akka inni fayyu goona yoo taatee karaa biyyattii yoo kana taate waan san irratti illee qofa gochuun hedduu bareedaadha. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa baga gammaddanii uummanni Oromoo bal'aa warroonni hedduun itti arrabsamaa ture mucaa kana wallaahi yoo lubbuu isaa irratti namni mas'uulaa hafarsaa